Henok Gabbisa. Obbo Henok Gabbisa from International Law at the Washington and Lee University School of Law and Vice President of Oromo Study Association. And also he is a legal advisor or a head of legal department at Oromo Media Network or Oromia Media Network. Obbo Henok Gabbisa gaafii keenya kabajanii qophii Dr. Bulii irratti dhiyaachuu keessaniif galatooma. Asinis galata argadha. Obbo Henok, itti gaafatamummaan abbaa seeraa Oromiyaa Media Network keessatti maali? Legal riskii dhaabbanni sun yookaan jaarmiyaan sun qabu assessii gochuudhaan yookaan ilaaluudhaan madaaluudhaan rakkinoota gama seeraatiin jiraachuu danda'an dursee beeksisu. Lammaffaan immoo founding documents yookaan immoo organizing documents kan jedhan sanadoota dhaabbi tokko ittiin hundaa'u jalqabaa gadumatti sanadoota sana qopheessu. Sadaffaan immoo still legal document kan ta'an jijjiiruu fakkeenyaaf kan akka kontraata yookaan waliigaltee hojjechiisa. Kontraata yookaan waliigaltee saatalaayitii fi kanaaf kan kana fakkaatan qopheessuudhaan dhaabbata sana yookaan jaarmiyaa sana tumsa seeraa barbaachisaa kennu jechuudha. Akka waliigalaatti garuu legal riskii jiru yookaan yaaddoo yookaan rakkoo gama seeraatiin jiru tilmaamee qoratee yaada furmaataa qaamolee hundumaatiif. Henok, mee OMN keessatti power division yookaan check and balance in jedhan kun OMN keessatti maal fakkaata? OMN yookaan Oromia Media Network akkuma dhaabbata seeraan hundaa'e kamiiniyyuu seeraan kan hundaa'e yoo ta'u qaamolee adda addaa qaba kan bulchiinsa keessatti hirmaatan. Qaamolee ciccimoo sadii keessa jira. Board of Trustee qaama isa olaanaa. Qaamni lammaffaan immoo Executive Council yookaan garee bulchitootaa fi qaamni sadaffaan immoo Editor in Chief yookaan immoo Editorial Board kan wal qabatudha jechuudha. Qaamoleen sadan kun aangoo fi itti gaafatamummaa mataa isaanii qabu. Aangoo fi itti gaafatamummaan isaanii kun baayiloo yookaan immoo dambii ittiin bulmaataa kan jaarmiyaan sun ofiisaatii qopheeffate irratti hundaa'ee kan kennameefidha. Hundumtuu haala seeraa fi dambii heeraaf seera dhaabbatichaatiin bulaa jechuudha. Mee obbo Henok boordii eenyutu file? Boordiin jalqaba irratti in principle boordiin kan filamu uummata keessaa yookaan namoota dhaabbaticha gargaaran keessaa filama. Boordiin amma jiru yeroo ammaatti founding board yookaan immoo dhaabbanni kun reefu ji'a dura waan argameef wanta hundaa'eef boordiin amma jiru kan founderii waan ta'aniif gaaf boordiin kun waggaa lama booda gaafa aangoo irraa gaafa bu'u local chapterii keessaa walitti dhufamee namoota dandeettii isaa beekumsa isaa fi koomitimentii isaa qaban keessaa filamaa jechuudha. Obbo Henok, qacaramtoonni OMN keessan yeroo adda addaatiin ba'anii icciitii miidiyaa kana keessa jiru gabbaasuu jiran. OMN confidentiality documentii wayii kan isaan itti mallatteessan hin jiramoo hin jiru? OMN keessa namoota bifa lamaa jira. Bifi tokko namoota employee ta'anii qacaramanii hojjetan kontraata hojjetaaf hojjisiisaa mallatteessanii kan dalagan jechuudha. Garee lammaffaan immoo garee volunteer ta'anii professional volunteers kan organization kana gargaaruudhaaf yookaan uummata Oromoo gargaaruudhaaf kanneen keessa jiran board of trustee member yoo fudhannee ilaalle volunteeridha. Executive council hundumaa yoo fudhannee ilaalle volunteerota yookaan immoo namoota tola dalagan jechuudha. Gareen kun lachan iyyuu dirqama tokko qaba. Kan ta'e dirqamni koomantee tokko maanni confidentiality duty fi yookaan immoo iccitii dhaaba sanaa eeguudhaaf dirqamaa fi property right yookaan immoo intellectual property right mirga qabeenyaa dhaabbanni sun qabu kamiyyuu kan harka kee galu so dalagaa jirtu hojii jirtu harka kee kan galu yoo jiraate dirqama wanta sana dhimma dhuunfaatiif ittiin gargaaramne kan kaa'u jechuudha. So confidentiality duty fi intellectual property protection duty irra kaa'aa jechuudha. So hojjetoonni kan qacaramanii dalagan akkuma dhaabbata kamiyyuu
Yep. Kontraata mallatteessan yookaan waliigaltee mallatteessan keessatti dirqamni isaan qaban tokko iccitii sababa hojii isaaniitii yookaan sababa official capacity sanaan iccitii isaan exposed ta'an eeguuf dirqamni qabaatu kanneen volunteer ta'anii hojjetan kanneen akka keenyaa board of trustees volunteer formiin kan qophaa'ee gaafa dhaabbanni kun gaafa hundeeffame ji'a 8 dura kutaan seeraa legal departmentiin qopheessee boardiin yookaan board of trustees can approve can endorse the document in copy just dating dura kan qophaa'ee jira volunteering kan namni kan board of trustees chair isa ta'u vice chair isa ta'u eenyu ta'u sana mallatteessuudhaaf dirqama qaba maaliif sun volunteer formiin sun legal relationship yookaan immoo responsibility tokko uumaa jechuudha. Legal document way kan biraa qabdan hin jira? I mean, what any other legal document kan OMN ittiin govern ta'u? Legal document gaafa jennu inni jalqabaa dambii ittiin bulmaataa yookaan mobaayiloo kan jennudha. Yeroo policy documents kan jennu policy documents yookaan immoo guideline kan ta'an kun hojii guyyaatti yerootti dhaabbanni kun yookaan jaarmaan kun gaggeessu kan dursu jechuudha. Financial policy ni jira. Employment policy ni jira, human resource management policy ni jira. Itti dabalataan code of conduct in hojjetootaa ni jira. Kun hundumtuu namoonni ilaallatu irratti binding dirqama binding ta'e hordofsiisaa jechuudha. Waan biraa akka dhageenyutti immoo ati humna seeraa gargaaramtee Dr. Hamza gag order kennitee fi akka inni ala baay'een dubbannee jedhan. Gag order jechaan namni tokko akka hin dubbanne humna seeratiin afaan qabu yookaan afaan cuqqaalu jecha. Kana goote hoo goote maaliif goote? Kun gaaffii kanaaf deebii gaafan kennu nama kamiin iyyuu direct yookaan nama kamiin iyyuu target kan godhe miti. Ideyaan dubbadhaa yookaan conceptii kan haala hojii dubbadhaa asirratti namni kamiyyuu board of trustee chair isa ta'u or hojjetaa gara biraas haa ta'u voluntary kamiin iyyuu haa ta'u dirqamoota lamaan sila dubbanne sana dirqamni sun gama seeraatiin effective ta'uu fi documentii yookaan waliigalteen mallattaa'u jiraachuutu irra jira. So isa kanaaf board of trustees ji'a 8 dura volunteer form yookaan immoo namoonni volunteer ta'anii hojjetan kamiyyuu mallatteessuu akka qaban documentii kutaan seeraa qopheesse waan jiruuf haga ammaatti namoonni hedduun hin farramin jiru jechuudha yookaan mallatteessin jiru. Isa kanaaf kutaan seeraa yookaan legal departmentiin hojiin hojjetu tokko legal risk jiru assessii gochuu waan ta'eef namoonni kamiyyuu akka sana mallatteessan hubachuu yookaan assess godhee remind gochuu yookaan beeksisuu waan ta'eef haaluma kanaa wal qabatee namoonni hundumtuu board chairs duwwaas ta'uu ta'e namoonni hundumtuu akka mallatteessan akeekkachiisa seeraa haala legitimate ta'een kennamee ture jechuudha. Egaa obbo Enoch OMN keessatti akkuma duratti jettanii confidential documentii erga namni tokko mallatteessee booda isa ignore gochuudha ala baanii confidence OMN dubbachuudha akkaataan karaa seeratiin itti gaafatamuu danda'an jira. Namni kamiyyuu biyya free country yookaan biyya bilisa keessa jira waan ta'eef freedom of expression qaba. Namni waan barbaade haasa'uu danda'a garuu kun exception mataa isaatiin qaba. Dhaabbata yookaan jaarmaa tokko keessa gaafa dalagdu rules and regulations jaarmaa sun qabu hordofuun dirqama duwwaa sun ta'een professional yookaan immoo dirqama ogummaa akka ta'edha. Keessumatti immoo nama experience yookaan muuxannoo waggaa hedduu qabuu fi nama uummata Oromoo keessatti kabajaa olaanaa qabu yoo taate itti gaafatamummaan ogummaa keetii sun hamuma kana dabalaa jechuudha. So moral conscience fi professional responsibility kee muuxannoo keerratti hundaa'ee itti gaafatamummaa olaanaa sirra kaa'a waan ta'eef I think sun gama sanaan waan hubatamu natti fakkaata. Jechaan it's much more about individual responsibility jechaan. Meeqa gaafiif deebii keenya xumuruu irratti jirra dhuma irratti miseejii yookaan ergaan isin qabdan hoo jiraate.
dhumarratti wanti dubbachuu barbaadu waa'een Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii yeroo ammaatti dhaabbata yookaan jaarmayaa frontline ta'ee uummata Oromoo dantaa uummata Oromoo kabachiisuuf potentially gaarii qabaachuu kan danda'u tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii akka ta'etti amanu. Seeraa fi heeraa fi dambii ittiin bulmaata mataa isaatiin qaba. Dhaabbanni kun dhaaba siyaasaa miti, dhaaba amantii miti, dhaaba professionally miidiyaa irratti hundaa'ee uummata Oromoo bakka jiran hundumaatti tajaajiluuf ambitionii dhaabbata qabu waan ta'eef dhaabbanni kun value fi inspirationidhaa fi idea inni represent godhu hunduma keenya kan amansiisudha jechuudha. An dhaaba kana gaafan join godhu affeeramee an jireenyaan ogeessa seeraati. Hojiin koos ogummaa seeraa wajjin kan wal qabatudha. Garuu yeroo kiyyaa fi resourcii kiyya itti asitti incur godhee dalaguudhaaf kan hin fedhee akkamittiin uummata kiyya gargaara yaada jedhu ilaalee as keessa waan hin seeneef namoonni kaanillee yaaduma kanaan as keessa waan jiraniif haga tokko professionally wanta beeknuu fi dandeettii qabnu akkamiin hagamiin gargaaraa isa jedhuuf as jira hundumtu. Kanaaf dhaabbata kana namni nu ifa, namni ni ba'a, namni ni deema. Individuals can come and can go. Garuu dhaabbatichi ni tura, ideyaan isaa ni tura, inspirationii isaa ni tura. Isa kana waan ta'eef keessumatti immoo dhaabni Oromoo keessatti yeroo ammaatti organizational culture uummata society uummata Oromoo keessatti haaraa waan ta'eef dhaabbanni kun challenge mataa isaatii qabaachaa jira. Challenge kun yeroodhaa gara yerootti solved ta'aa kan deemu akka ta'e ni beekama. Garuu wanti asirratti dhumarratti yaadan jala muruu barbaadu namoonni hoggansa keessa jiran gubbaadhaa hamma godaatti dirqamniif fi aangoon isaanii seeraan kan kennameef waan ta'eef aangoo isaaniitti gargaaramanii rakkina jiru kamiyyuu solvii gochuu danda'u dhaaba kana yookaan jaarmaaya kana levelii tokkorraa gara levelii gara biraatti transform gochuudhaaf dandeettii qabu, fedhii qabu, aangoo seeraa qabu, popularity yookaan immoo legitimacy uummataanii qabu. Kana osoo qabanuu yoo rakkoon jiraate rakkoo sana osoo solviin godhin dhiisanii deemuun saalfii fi sodaarraan kan ka'e jedheen personal hubadhaan. Yoo miidiyaa kana gadhiisuu yoo barbaade yoo hojjechuu dadhabe gadhiisuu ni danda'a. Garuu rakkinni na qunname kanaa fi rakkina kana akka solvii godhu hin jiru jedhee miidiyaa kana dhiisee haalli itti deemu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. So namoonni hoggansi gara olaanaa irra jiranis aangoo isaanii qabu, kaapasitii isaanii qabu, muuxannoo isaanii qabu, sanatti gargaaramanii organization kana gara levelii tokko gara biraatti transform gochuudhaaf moral responsibility qabu, professional responsibility qabu, legal responsibilities qabu. Egaa obbo Henok yeroo kee fudhattee gaafii keenya kabajjee qophii Dr. Google irra dhiyaachuu keetiif galatoomii horii bulii ammallee yeroo kee uummata keenyaa kennuufis galatoon. Thank you. Nagayaan tura. Horii bulii. Egaa obbo Henok yeroo kee fudhattee gaafii keenya kabajjee qophii Dr. Google irratti dhiyaate